boombiin Ameerikaa humna niwukileeraa Iraan barbadeessuu qabu maali? Israa'el jireenya koof yaaddee jechuun wiirtuuwwan niwukileeraa fi misaayilaa Iraan haleeluu himti. Garuu akka jedhamee wiirtuuwwan niwukileeraa Iraan haleeluudhaan miidhaa geessisuu hin dandeenye. Isa kanaaf Ameerikaa eeggatti. Ameerikaan ammoo tarkaanfii fudhachuuf harka keessa qabatteetti. Meeshaalee waraanaa wiirtuuwwan niwukileeraa Iraan lafa jalaa qabdu barbadeessuu danda'an keessaa tokko ammallee hojiirra oolin jira. Ammoo ammaaf harka Israa'el hin jiru. Meeshaan humna qabeessi GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator jedhamu kun ofiisaa boombii niwukileeraa miti. Garuu handhuura meeshaalee waraanaa niwukileeraa lafa jalatti ijaaraman diiguuf humna qaba. Kan qabu US qofa. Meeshaan waraanaa kiloogiraama 13,600 ulfaatu kun wiirtuu niwukileeraa Iraan gaara keessatti lafa jalatti ijaartee uree seenuudhaan barbadeessuu danda'a. Haga ammaatti US meeshaa waraanaa kana Israa'eliif hin kennine. Garuu meeshaan waraanaa kun maali? Fayyadamuuf qormaata akkamiitu jira? Ammoo fayyadamuun ni danda'ama. Mootummaan US akka jedhutti meeshaan waraanaa MOP jedhamu kun dahannoowwan yookiin ijaarsa lafa jalaa akkaan cimoo ta'anii fi eegumsa addaa qaban cabsee seenuun barbadeessuu danda'a. Meetira 6 kan dheeratu meeshaan kun dhohuu dura meetira 61 lafa keessa gadi seenuu danda'a. Ergasii booda boombiiwwan balaafamoo hedduu wal duraa duubaan gadhiisa. Dhohiinsi boombiiwwan kunneen uuman mata mataatti bakka irra bu'an barbadeessuu danda'u. Meeshaan waraanaa balaafamaan dhaabbata Boeing jedhamuun hojjetamu kun haga yoonaa waraana keessatti hojiirra ooleen beeku. Garuu iddoo shaakala waraanaa US New Mexico keessatti argamutti yaaliidhaaf hojiirra oolee beeka. Yeroo ammaa xiyyaara waraanaa US B2 Spirit jedhamu qofatu meeshaa waraanaa kana MOP qabatee gara iddoo barbaadameetti imaluu danda'a. Xiyyaara B2 jedhamu kana kubbaaniyyaa teeknooloojii ittisaa fi imala qilleensaa ta'e Northrop Grumman jedhamutu oomisha. Xiyyaarri kun oomisha meeshaalee waraanaa humna qilleensaa US keessatti akkaan ammayyaa'aa kan ta'edha. Kubbaaniyyaan kun akka jedhutti xiyyaarri B2 jedhamu kun ulfaatina haga kiiloogiraama 18,000 fe'uu danda'a. Haa ta'u malee humni qilleensaa US xiyyaara kanatti meeshaa waraanaa balaafamaa kana lamaansaa itti fe'uun shaakaluun milkaa'inaan hojiirra oolchuu ibseera. Kana jechuun xiyyaarri kun ulfaatina kiiloogiraama 27,200 qabachuusaa agarsiisa. Xiyyaarri humna cimaa qabuu fi boombii balaafamaa kana baatu kun boba'aa yeroo tokko guuttateen fageenya kiiloomeetira 11,000 imaluu danda'a. Osoo qilleensarra jiru boba'aa guuttannaan ammoo kiiloomeetira 18,500 balali'uu danda'a. Kun akka xiyyaarri kun sa'aatiiwwan keessatti kutaa addunyaa waliin ga'uu isa gargaara jedhe Northrop Grumman. US boombii balaafamaa MOP jedhamu kana muraasa akka qabdu tilmaamama. Garuu dhuguma Ameerikaan meeshaa waraanaa MOP jedhamu kanaan buufata niwukileeraa Iraan lafa jalatti ijaarte haleeluu dandeessi. Buufati niwukileeraa Iraan lafa jalatti ijaarte ka xiyyeeffannaa haleellaa Ameerikaa ta'ee Fordo jedhamu kun ammoo hagam saaxilamaadha. Eegumsa hagamii qaba. Buufata niwukileeraa Iraan haadhoo Natanz jedhamu taanee wiirtuun niwukileeraa Fordo isa guddaadha. Magaalaa guddoo biyyattii Tahraan irraa kallattii kibba lixaan kiiloomeetira 95 fagaatee handaara magaalaa Qoom jedhamutti gaara jalatti ijaarame. Ijaarsi wiirtuu kanaa bara 2006 akka eegalame amanama. Bara 2009 ammoo hojii eegale. Iraanis buufata kana achii qabaachuu ifatti kan beeksiste baruma sana ture. Eegumsi bakka kanaa baay'ee cimaadha. Dhagaaf dachee jala meetira 80 gadi seenanii ijaaran. Kana cinaatti ammoo bakki kun sirna ittisaa leellaa misaa'ilaa Iraaniif Raashiyaatiin eegama. Bara 2023 jaarmiyaan dhimma anniisaa atomawaa hordofu International Atomic Energy Agency IAEA qabiyyee yuureeniyemii dhibbeentaa 83.7 gabbate bakka kanatti adda baaseera. Qabiyyeen kun humna meeshaa waraanaa niwukileeraa oomishuuf bira ga'eera. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu sagantaa misaa'ilaa fi niwukileeraa Iraan dhabamsiisuuf haleellaa akka eegalan ibsan. Netanyahuun sagantaan meeshaa waraanaa Iraan jiraachuu Israa'eliif yaaddoodha jechuun ibsu. Karoorri tokko wiirtuu Fordoo barbadeessuu akka ta'e qondaalonni biyyattii ibsaniiru. Garuu Israa'el meeshaa waraanaa balaafamaa giddugala kana barbadeessuu danda'u MOP dhukaasuu hin dandeessu. Meeshaa waraanaa kanas harkaan qabdu. Ameerikaan ammoo osoo ofii isheetii kallattiidhaan waraana kana keessatti hin hirmaatin meeshaa waraanaa kana ni eeyyamtu. US meeshaa kana akka hojiirra oolchitu yookiin dhukaastu yoo waraanicha keessa seentee haala hammeessuuf guutummaatti fedhii qabaatte qofadha. Keessattuu bulchiinsa Pireezidaant Doonaald Tiraamp jalatti jalqaba fedhiin akkasii mul'achuu qaba. Kora biyyoota G7 Kanaadaatti geggeeffametti US yoo maal ta'e gara tarkaanfii waraanaatti seenuu akka dandeessu gaafatamuun dhimma kanarratti dubbachuun barbaadu jedhan Tiraamp. Iraan sagantaan niwukileeraa ishee naga qabeessa akka ta'ee fi anniisaaf akka hojjetaa jirtu akkasumas waa'ee meeshaa waraanaa niwukileeraa yaaddeetu akka hin beekne ibsiti.
Garuu dhiyoo kana IAEA'n Iraan seera meeshaa waraanaa niwukilaraa sarbuu ishee waggaa 20 keessatti yeroo jalqabaaf ibseera. Garuu osoo mallee boombii balaafamaan MOP jedhamu kun hojiirra oolee milkaa'inni inni dhumaa argame jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa gadi fageenyii fi eegumsi wiirtuuwwan niwukilaraa Iraan kunneen hagam akka ta'an sirriitti hin beekamu. Meeshaan waraanaa balaafamaan kun dandeettii buufata niwukilaraa Iraan lafa jalatti ijaartee barbadeessuu qaba. Meeshaalee waraanaa haga ammaa jiran caalaa jechuudha. Garuu haga yoonaa godhee argineerraa fuulduratti gochuu danda'a maalitti beekna? Bullee kan ilaallu ta'a.